obboleettii ko gorsa tokkoon sii qaba. Innis maalidha beektaa? Haadha manaa nama beekamaa tokko ta'urra haadha manaa nama beekaa tokko ta'e. Beekaan gaafa si wajjiniin jiraatu jireenya kee keessatti, deddeebii kee keessatti wantoota si mudatan, gufuuwwan jiran daandii kee irratti haalota hundumaa keessatti wantoota ati keessa jirtu hundumaa keessatti wantoota ati keessa jirtu hundumti isaayyuu isaaf beekaan. Inni beekaa waan ta'eetiif si gargaaruu danda'a, harka si qabuu danda'a, yeroo hundumaa ijoo siin jechuu danda'a. Nama beekaadha waan ta'eef. Namni beekamaan garuu waan beekamaa ta'eef beekamtii waan qabuuf beekamtii isaa duwwaa kan hordofudha malee si galagalee si ilaaluu dhiisuu danda'a, si yaadachuu dhiisuu danda'a, si irraanfachuu danda'a. Sababiin isaa beekamtiin isaa isaaf jireenya isaa ta'uu waan danda'uuf. Namni beekaan garuu beekaa waan ta'eef waan hundumaayyuu nama hubatudha, nama suuta jedhudha, nama hin ariifannedha, nama callisuudha. Wanta ta'u hundumaa callumadee nama laaluudha. Garuu nama waan hundumaayyuu beeku, waan hundumtuu kan isaaf galuu jechuudha. Kanaafuu haadha manaa nama beekamaa ta'urra haadha manaa nama beekaa ta'uun baay'ee gaariidha. Galatoomaa.